deeggarsa keenya immoo duraanis yaa hongini lukkuudhaan hanga lubbuu kannaa turre. Kana caalaa ammas xumura isaa arguudhaaf hirmaachuu qabna. Boondii bitachaa turre mindaa qabnurraa mindaa jaawatiin bitachaa turre daa'ima keenyaaf maatii keenyaaf bitaa jirra. Ammas hin binna. Yaa hidha haaromsaa haga xumuramee mootummaan xumurree jee nu beeksisutti nuti arjoomuudhaaf cinaa dhaabbachuudhaaf dhimma hidha haaromsaatiin kan dhufe immoo lubbuu keenyallee kanuudhaaf qophiidha. የህዳሴ ግድብ እንደ አፍሪካ ከፍተኛው በጣም ትልቁ ግድብ እንደመሆኑ መጠን hidhi haaromsaa Afrikaa irraa isa guddaa ta'uusaa fi ijaarsi isaa immoo waggaa baay'ee fudhateera. Ijaarsi xumura irratti akka argamu mootummaan himseera. Ana dabalatee hawaasni keenya deeggarsa gamasaa gumaachuu qaba. ህዳሴ ሀገሪቷ ትልቅ ሜጋ ፕሮጀክት ስለሆነ hidhi haaromsaa piroojeektii guddaa waan ta'eef inni xumuramnaan biyyattiin ofirra dabartee humna annisaa gurguruunis sharafa alaa argachuu dandeessi. Nuti Itoophiyaanonni ijaarsa hidhichaa akkuma eegalletti ni xumurra. Kun qabeenyaa waloodha waan ta'eef qabeenyaa hunda keenyaati waan ta'eef haala danda'ameen akkuma kanaan duratti hirmaatamaa ture namni fedha isaatiin irratti akka hirmaatudha dhaamsita. ከታች ካለው ማህበረሰብ ጀምሮ እስከ ትልቅ hawaasni keenya qabaataa hanga hiyyeessaatti baay'ee itti dadhabaniiru. Piroojeektii guddaa waan ta'eef ijaarsa hidha kanaa hanga dhumaatti jabaannee deeggaruu qabna. ግድቡ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። Hidhichi boqonnaa xumuraa irratti akka argamu ibsameera. Gidduudha tarbaayinoonni hangi tokko annisaa maddisiisuu akka eegalan ni beekama. Namni kamiyyuu guddina biyyaa ni fedha. Kanaafuu ammallee deeggaruu qabna. Dhimmi haaromsaa dhimma wal nu gaafachiisuu miti. Deeggaruudhaafis nageenya isaa eeguudhaafis qabeenya waloo keenya waan ta'eef an dhimma haaromsaa irratti diriirii takka hin qabu. Hundi Itoophiyaanis akkasii jedhee yaada jechuudha. Kanaaf bu'aa isaarraa immoo dandamuudhaaf qophiirra jirra. Isa kana xumurree boru ganama gahee keenya qabaanne san bu'aadhaan arguu barbaada.